subscribe like share godha. Abboon dhaamsa qabna. Dhaamsi nuti qabnu bartee obboleessa keenya kana iddoo takka nuuf share, subscribe, like. Ashima maatii channel Azalaatub iddoo jirtan maratti nageenyi rabbii kan jaalalaa kan onniti jirra buqee lagaaf gaara qaxxaamuruudhaan isin haa ga'u ilmaan Oromoo martii sabboontota ilmaan Oromoo hedduu takka isin jaalannaa isinillee kabajnaa baga rabbiin guyyaa har'aan tanaa kanaan isin ga'e baga rabbiin amata waggaa yookaan amata waggaa haaraan baga rabbii isin ga'e har'aan tana ga'a. Ana fi gola aartiidhaa fi aartisti hundee seenaa Dammaqsaa Qeerroo. Dammaqsaa Qeerroodhaati wajjin jirraa maal akka haasa'u deemnu itti fufnaa nu faana turan afeerraa keenya ani kana beekne aartisti Alii Baashaadhaa nu faana turan afeerraa keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaan dhiiraaf dhalaan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessanuu akkam jirtan nageenyi kiyyaa bakka isin jirtan maratti isin bira haa jiraatu isin haa dhaqqabu. Egaa obboleeyyan kiyyaa akkuma aliin isin ibsuu yaaletti guyyaa har'aa kana sirba isaa waan itti dabalamus itti dabalamee xumurame jechuudha. Duraan akka beeksisaatti namoota muraasallee yoo isin biraan ga'ee akka jiraatu taate arrammoo guyyaa maxxanfamu dubbachuudhaaf guyyaa inni maxxanfamu ta'u guyyaa arbaati. Kana gaa guyyaa arbaa sa'aatii boodaati. Sa'aatii boodaatti immoo yeroo akkam akka maxxanfamu yeroon akkam akka nu mijjatu yoo rabbi jee yuutuubii biraarrattis haa ta'u kanarrattis haa ta'u sa'aatii akkanaa eeggadha inni guyyaa san osoo sa'aatiin nuti maxxansinu hin geenye isin biraan ga'uu keenya hin hafuu jechuudha. Hagasitti immoo viidiyooleen gaggabaaboon isin agartan kana dura viidiyooleen sirbaa gara feesbuukiin gara tiiktookiin gara yuutuubii maxxanfamaa jirti. Isinillee akkasumatti immoo maxxansaa wal biraan gahaadha. Guyyaa san akka eeggattan yuutuub chaanaalii Azalaa tuubirratti guyyaa arbaa sa'aatii boodaa jechuudhaan barbaade. Itti aansee immoo yookaan guyyaa kamisaa yookaan guyyaa arbaallee mijjatu baatu guyyaa kamisaa akkasumatti sirbi biraa kan maxxanfamus ni jira. Wal duraa duubaan gaa akka nu hordoftan barbaanna. Arrammoo aliin kana biratti argameef sirba kilippii isaa kana biratti hojjetame na biraa fuudhuudhaa fi sirbi isaa kun akkamitti hojjetamee jettanii yoo gaafii keessa akka isin hin galleef sirba isaa yeroo jalqaba gololcha biraa asitti as deebi'u hadiirillee quba qabdanii mana kanatti gaa isa qabeetiin asumatti kennaa bira dhiisee biraa deeme. Yeroo nammoo gololcha bira dhaqee gololchallee laalee wardaa biraachi asitti as deebi'u isaan Alii fi akkasumatti Khaalid yookaan Dammaqsaa Qeerroodhaa mana eeguu jiranii dhufnaan ammoo akkaan hin deemnellee jechuudha. Isaanumaa waliin haasofne waan akkanaa sirba kilippiidhaan hojjechuu barbaada. Waan kan akkanaa hojjechuu jechuudhaan egaa dirqama gartee fudhadhee anilleen ammoo achitti hin deebinee isin jechuu barbaadeeti. Ammoo akka tokko bilbilaanis hordofuun ture namootallee warroota isa cinaa dhaqanii isa gargaaruu turan san bilbilaan kan dubbisee turaan narraa bira dhaabbadhaa jechuun ture. Garuu an viidiyoollee isin maruun turree jechuu yuutuubii kiyyarrattis ka'eenyurrattuu viidiyoodhaan ol hin baanee jechuu. Viidiyooleen guyyaa tokko moo lama dura gola aartii TV akkasumatti Aashaa fa'aarrattis gallakkise malee maaliif dastuullee narra quba qabdanii dastuullee fayyitee alhamdulillah isiillee mana isii galcheetiin jira. Garuu wantoonni hafan walumaa galatti fuula dura waa'ee Khadiiriis nu jidduu haasa'uudhaaf guyyaa tokkoo fi lama Alii fi Taaliitii fi Tiyyee gadhumattee booda Shaafii fi nama biraallee dabalatanii Dammaqsaa Qeerroo fa'aan waan asitti sirbii hojjetamuu deemu jecha Dammaqsaanis waan sirba edit hojjechuudhaaf asitti argamee jecha Alii bakka bu'ee akkasumatti immoo isaa fi Shaafiilleen Khadiir bakka bu'anii abbummaa irraa fudhatanii sababa san gallakkisee yuutuub chaanaalii fi moobaayilii isaallee ammoo Khadiir na bira jira ilaa amma khija jechuu san arraas arra boruus abbaa fedhee ittiin gaafadhu
haasawaa keenya immoo tarakkoo inni irra fiduu sanii fi waan ture manguddummaa bakka bunee haasawinaa janii fuula dura haasawamuuf teessii warra biyyee foddaa sooshaal miidiyaatiin hordofuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti. Gara biraatiin yaadni gartee asirratti isin dabalu hin jiru. Sirbi kun yoom akka isin maxxanfamu ta'u guutuu isaa isinitti himuu biyya kanaaf itti aansee dammaqsaa fi adiin akkasii wantoonni hafayyuu jiraate har'a isin bahanii jechuu barbaade. Obboleen kiyya ilma Oromoo mara duraan dursee akkam nagaa qabdanii fayyaadhaan xiqqaa guddaan dhuguma obboleessi keenya kun dhugaadha artistii Alii Baashaatii sirba kanaas kan hojjete gola aartii Oromooti akkasumas nuti shubbistoota maali yogguu jennu yeroo gabaabaa keessatti sirboottan kun gartee as sinii baha kun kan Alii Baashaa guyyaa arbaadhaa gadhiifama. Akkasumatti obboleeyyan keenya gartee warra wal dhabeessi gartee arraan tana wajjii gartee akka babbareedanii agartanii namni kun beekee nuti obboleeyyan maali hawalollu gartee namni arrabaa fi ilkeen wal dhaa'u walitti aaraa waliin fayyadachuu maaltu waliin fayyisama nuti arraan tana yoo kana waan akkanaa gartee ifi rakkoo keessoo keenyaa hin sirreeffanne yoo ta'e akka nama jirratti kan waan laalannuuf arra obboleeyyan kiyya obboleetuu kan walittis fidee gartee akkuma gartanii akka walaa babbareedanii agartan. Hedduu tokkas nama boonsanii anis hedduu tokkaan gammadee jira gammachuu isanis as keessatti ibsachuu isinis gammachuu isaan waa isin ibsatanii isin beeku waan ta'eef kanaafuu arra kan asitti argamnuuf artistii Alii Baashaa sirba isaa agartee kan dhiyootan agartee gola aartiitiin hojjetamee agartee isin biraan ga'uudhaaf arra saniif as tattaa'u jirra. Kanaafillee teenyee gartee isinis yaada waliillee yaada wallee waliin jira yaada waliifis gartee arra yaada wal baana. Kanaafuu sirbinis gartee waan irraa hafees agartee itti dabalamee waa hunnis xumuratee jira. Kana jidduutti obboleessa keenyas Aliis gartee mee gammachuu ta'e obboleessa kiyya gammachuu mee maaltutu si dhagahama mee maal akka keessatti akkam jettee sammuu maal si jettee mee akkam jettee hawwatu ta'u. Dhugaadhaa arraan tana wanti guddaan wanti na dhagahame maal ni beekta? Guyyaan arraa kun naaf guyyaa duraati. Akka jedhanii bakka ni jiraame guyyaa keessa waan takkaa irra hin gahin irra ga'uudhaaf waan hin deemuuf jecha hedduu takkaan gammachuu qaba. Tapha kanaas dalaguudhaaf hedduu takkaan gammachuu guddaan na dhagahama. Gara fuulduraattis ammas akka ajaa'ibaa bareechee kana caalaa ittiin fufajeetiin abdii qaba. Haa ta'uti amma taphni kun xumuramee waan gadhiisuuf deemnuuf jecha nutis ammaan tana guyyaa dhaloota keenyaati jechuunis ni danda'ama. Gammachuu guddaan na dhagahama. Akkasuma shaajii. Akkasitti ilmaan Oromoo hundinuu tapha kana guyyaa arbaatiin gadhiisu deema. Sa'aa hanganaa jedhee murtee ammaan tana murteessuu hin danda'u. Sa'aatii boodaati walumaa galatti. Sa'aatii boodaati. Sa'aatii boodaati walumaa galatti dhaamsi asirra nuti qabnu riyaal irratti riyaal jechuun shoortii gara feesbuukiin warri viidiyoolee maxxansitan gara istooriitiin gara cicciruudhaan viidiyoolee sirbaa gara gola aartii Oromootiinis harkachuu dandeessanii gara inninis beeysa kana dura gallakkisee akkasumatti immoo viidiyoolee namuunaa isin agartan hundee seenaa gola aartiitii fi azalaa jalaa isin harkattanii achi jalaa murtanii sirbisa yoo isinitti tole istooriirra akka ajaa'ibaatti bibittinneessu qabdan jennaa ilmaan Oromoo feesbuuk riyaal achirratti bittinneessaa guruppii garaagaraa keessatti ergaatii biqiltuu gartee biqiltuu lafaa ol deemtu mataa keessa biqiltuu gartee lafaa ol deemtu mataa keessa gadda osoo hin ta'in ol kaasnee waa jiran dandeenye bishaan jiran dandeenye osoo danda'anii biqiltuu sana ol fuudhanii lafarraa buqqaatiif malee akkasitti ol fuudhanii gartee booda jala taa'uudhaaf odaa taatee jala taa'uudhaaf kaaboote. Kanaafuu namni kun waan asiin bahu waan sammuusaa keessatti yaadee jiru saniin as ba'aa aartii dogguu jedhanii hagorsaa jaalalaa immoo warra jaalaltitti jirtu
hayyee akkasi. Kanaaf isin nu beektan gaa waa hundan haasoynu inni jaalala akka jaalalaatti inni immoo akka qabsootti kanaaf sirbi bifuma fedheenuu ta'e erga qabaa as keessa maaliif nama tokkontu inni waan hawaasa keessa jiru namni tokko yoo sirba jaalalaa taphate aliin jaalalaatti jira jechuudha miti maaliif yoo jettan nama jaalaltitti jirtuuf taphate. Akkasuma. Irra guddaan nama immoo jaalaltii itti jirti yeeyyaa haa ta'u fi dhiise yaanima ta'u fi. Akkasi gaa'ii. Ninja kana jaalaltii jirti. Ninja kana jaalaltii yoo ittiin jiraanne namni tokko beekee. Tiitii jennuuti. Tiitii jedhamu kun amma kana ammas irra dibaa gartee dhebeeta gubbarra diddibin dubbattee jirta. Tiiyaa jechuun ati tiyyaa jechuun suni bifa gartee yookiin yeedaloo. Walleessee gartee itti yaaddee qopheessitee sirbitee hawwii jaalalaa waan hin qabuuf. Baafatee jiru. Akkasi gaa'ii sirboonni jaalalaa immoo jaarsaaf jaartii addaan waliin walitti fidu qaba. Manguddoo gartee walitti aartee wal bira tetteessuus. Wali fayyisuu qaba. Sirbii aarayni kun sakkamiin gartee nama keessa dhabdhab jechuu qabdi. Kanaaf aartii jechuun sirbii gartee hojjetama. Aartiin guddachuu ammoo afaan saba sanii guddachuu jechuudha. Afaan saba sanii guddachuu jechuun laanguweejii addunyaa keessa galu jechuudha. Walumaa galatti kanaaf gaabboleeyyan kiyya nama aartii fi guddiseetiitu filmii histirii seenaa waan garaagaraa hojjechuu danda'a. Sanii alammoo aartiin akkasii aartiin akkanaa jettanii warri aartii cinaan dhaabbanne. Warri aartii ijeeffatanii warri aartii yookaanoo komattan aartii komachuu dhiiftanii aartii simattanii jaalalaan akka uummanni homiin qabu jaalalaa sirbinuu maqaan isaatu sirba jaalalaati. Jaalala hogguu jan tokkoffaa jaalalti takkaa fi lama hin qabdu jechuudha. Akkasii mitiiree akkasii mitiiree isaa isiidhaan akkamii akkasii mitiiree guuttee fakkeenyaatti himtu akkasii mitiiree akkam jechuudha. Akkasii mitiiree jechuun wal taana jechuudha moo sabboontuu Oromoo shanyii yaayyaalisiree naafee ati qoodaa akkasii mitiiree naafee ati olii qoodaa akkasii shanyii yaayyaalisiree kana jechuun raggumaatu beekamaan jirati kurfoo saba fi faarsu jechuu gabaabdumatti osoo saba biraa taate hin faarsu isin saniis saba Oromoo irraa dhalattee waan taate jecha jaalalti sabuma keetii fi isin jidduutti haa ooltu jechuudha. Gabaabduutti akkasii gama kiyyaan xumuradhee guyyaa arbaadhaa sa'aatii booda achi gubbatti ni daawwattanii san booda immoo istiidiyoo gola aartii Oromoo akkam akka gootan isintu beekana siruu miti. Gama kiyyaan raawwadhee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waa aboo dhaamsa qabna dhaamsi nuti qabnu gartee obboleessa keenya kana hedduu takka nuuf share, subscribe, like, cicciraatiif illee hiraaf ammoo namni ifii yoo guddate nama ifillee gargaaruu danda'a. Akka gartee isa kana bira dhaabbattan hawwii keenya. Nutillee akkasumatti gola aartiirra sirbii kun beeksisna achirraas ni jira. Achirraas laallatu dandeessan. Akkasumatti deebee hundee ishee irratti sirbi tokkoo fi lama hangatii achi seentanii laallachuu dandeessan. Akkam akka jiru akkam isin tole yaada isin kennitan jenereeshiniin gaa namni arraan tanaa kan baratan hin jiru koomantii irratti waan isin kennitan obboleeyyan keenya hedduu takka guddifadhaa. Sirbi bikka lama gadhiifamamas. Bikki lamaan tokko azalaa gubbata jira. Sirba jaalalaa akkam onnee tanarraa laala kaallaa ibidda duraan nama ibidda jiru qabbana si buusu addaan sii baasu baqayyallaa. Tokko ammoo haala yeroodhaa hundee seenaa gubbarra gadhiifamu haala yeroodhaa biyyi teenya irra jirtu san addaan baasee baqayyallaa ifaa kar tokkotti si deebisuudha. San ishiniitu yaadatti kanna sirboonni Khamisaa fi Jimmata jidduutti sirboota lamaan kun isiniif gadhiifama. Akkasumatti gaanutus gartee qeerroowwan amma lafaa ol ka'u wal taanee waliin taanee gartee aartii haa guddifnuun isin jaalagan akkasii wal taanee waliin
aartii haa guddifnu isiniin ja'a nagatti nagaan nuuf. Akkasitti beeksisa guyyaa viidiyoo gadhiisu teenyu gola aartii Oromoo jechuudhaan qubee takka takkaan barreessuudhaan jala seentanii beeksisa ichi jalattis ilaaluu ni dandeessanii qubee takka takkaan gola aartii Oromoo jechuudhaan seentanii jechuudhaan sabiskiraayib illee godhaadhaatti nu jajjabeessaadha. Azalaatu guyyaa arbaa tapha kana gadiin isaa ammoo gadiin isaa na eeggadha. Akkanaati ilmaan Oromoo bakka jirtanitti hundi keessanuu xumurannee jirra. Nagaatti isiniin jenna.